السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبونت تولت غربايو سين أدو أجائبا إسني كبدي دفين جريجو أدو أجائبا هروان أجائبا غدا غوسشان جاتور بسدت أدو أجائبا تجربو أدو كوارا شمال سبديسا غوني جريجو حفاف تدرغوال Oduun qabatamaan nagee Shimallis Abdiisaa Cundhurrii ilmaan Oromoo irratti roorrisuu malee takka Oromoo irraa waa tokko bu'aa tokko buusee hin beekne godhamee jira jechuudha. Ammaaf agalatoomu. Dhibbaan dhibbatti Shimallis Abdiisaa aangoo irraa kaafamee hidhamuun isaa hedduun asii tolee jira. Baga gammaddan namni Oromoo ganee hinuma hidhama Qilinxoon mana isaati. Amma kan hafe Taayyee Danda'a Hangaasaa Ibraahimii fi warra akka Awwaluu Abduu qofatti tafe. Abiy Ahmad ajaja nuti itti kennu fuutee hojiitti jijjiiruu keetiif galatoom. Shimallis Abdiisaa akka odeeffannoo qaqqabaa jirutti aangoo mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kaafamee ammaaf mana keessatti hidhaa ajaa'ibaa hidhamee jira jedhamaa jira. Duulli ji'a tokko dura Taayyeenii fi Hangaasaa Ibraahim wal duraa duubaan irratti duulaa turan itti yaadamee akka ta'e an dubbadheen ture yoo viidiyoo koo dhaggeeffattaniitu ta'e. Hanga kunoo har'a Shimallis Abdiisaa aangoo irraa kaasuu fi kanaaf itti duulamaa jira. Shimallis Abdiisaa akka Oromiyaatti qophaa isaatti qabeenya ajaa'ibaa dhuunfatee simmintoo nagaduudhaan abbaa qabeenyaa akka Oromiyaatti pirezidantii qofa osoo hin taane Alamuddiiniin ta'ee jira jennee dubbataa turre. Amma garuu duula Hangaasaa Ibraahimiif Taayyee Danda'a wal duraa duubaan irratti bananiin ajajni itti dabarfamee akka aangoo irraa ka'ee jiruu fi ammaaf hanga qorannoon sirriitti waa'ee du'oota ajjeefamuu abbootii gadaa karrayyuu sanaan wal qabatee waan danuutu irratti shirri guddaan inni Oromiyaa keessatti hanga yoonaa inni erga aangoo qabatee lubbuun hamma yoonaatti Oromiyaa keessatti badaa turte ajaja Shimallis Abdiisaatiin akka ta'e namni baay'een hin beektani. Wanti hanga yoonaa erga Shimallis Abdiisaa dhufe Oromiyaa keessatti hanga Maammadamiin bineensaan nyaatamuutii kaasee hanga Amaanu'eel Wandimuu karaa irratti adda baabaa'itti rashanamuu ta'a kaasee wanti hin ta'in hin jiru jechuudha. Waan ajaa'ibaa qofa dhagaa turre har'a rabbiin jazaasaa harka isaatiin deebisee kaffaleefii jira. Shimallis Abdiisaa yookiin Cundhura jibicha keenya gaafa jarri Jawaar Mahammad hidhaa jiran viidiyoo tokko dubbatee ture. Kaan rabbiin isinirraa fudhatee jira, kaan hidhaa bu'ee jira jedhee dubbate. Eenyuuf ture? Hacaaluu Hundeessaa TV Jawaar Mahammad yeroo sana hidhaa ture waan ta'eef ummata gadi ba'ee akkasitti bookkisaa ture. Gizee hiixilaal yaana saal. Namatti hin bookkisinaa jennee isinitti himne. Hangaasaa Ibraahim atis yeroo kee qopheeffadhu waan yeroo bakkee jirtu ummata Oromoo irratti dubbataa turte. Daawud Ibsaa maqaa waan adda addaa itti baasuudhaan maqaan ati Oromoo hin xiqqeessiniin hin jiru waan ta'eef taraadhaan deema. Akka har'a akkuma Shimallis Abdiisaa gaafa aangoorra jiru gaafa wanti hariin harkasaa jiru waan aangoo gadhiisu waan hidhamutti fakkaachuu dhiisee ummata Oromootti akkasitti allaaggataa ture. Atis Hangaasaa Ibraahim Taayyee Danda'a maal jechuudha kan jedhuu fi hundi keessanuu of qopheessaa. Of qopheessaa seeraaf dhiyaattu. Ammaaf garuu dhugaa dubbachuudhaan wanti na gammachiisu Oromiyaan harka woboo jiraachuudha. Utuu Shimallis akkuma ergasiitti Oromiyaa bulchaa jiraate yaaddoo wayii natti dhaga'ama. Eenyuun fidanii bakka buusuu fi abbaan barbaade dhufee Oromiyaa bakka bu'us Oromiyaa bulchuu hin danda'u hanga woboon Oromiyaa qabatee jirutti jechuudha. Ibbaan dhibbatti magaalaa Oromiyaa guutuu harka woboo jira jechuudha. Gibirallee wobootu sabasabaa jira. Madaabaraa waan adda addaa xaa'oo kan ummataaf hiraa jiru. Wanti hariinuyyuu harka wobooti jechuudha. Kun injifannoo guddaa woboon galmeessisiise keessaa isa tokkodha. Shimallis Abdiisaa yeroo dhuma isaa gahee hojiinni hojjetaa tureen hanga yoonaa hin tureeyyuu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf erga Shimallis Abdiisaa dhufe lammaan aangoorraa kaafamee Shimallis bakka sana buufamnaan ajjeechaan Oromiyaa keessatti akka namni saree ta'e dhugaa rabbi dubbachuudhaaf. Bara Lammaa Magarsaa aangoorra jiru namni tokko hin duune jechuun hin danda'ama. Nagaadhaan uummataan waliin mari'atee Lammaa Magarsaa nagaan nama nagaan bulchaa jiru fidanii isa kaasanii nama ajjeechaadhaan uummata kana lafarraa daguuge nama ajjeesisiisee Oromiyaa lafarra harkisiisaa ture fidanii bakka buusan jechuudha. Waa'ee Shimallis Abdiisaa kanumaan gabaabsinee waa'ee Jawaar Mahammad itti deebina jechuudha. Waa'een Jawaar Mahammad guyyaa guyyaa yoo dubbatamee dhumu jechuudha. Maaliif namni kun nama siyaasaati. Taambii irraa qara'uudha. Kitaaba guutuudha utuu hin dubbatin namni irraa dubbifamuu danda'u. Jawaar Mahammad kun maal qabatee callise jettanii yaaddu. Jawaar Mahammad
Maali wanti inni calliseef ana amma akkan gaafii gaafadhuu fi isinillee akkasin gaafii sammuu keessan gaafattanuufan maal abdatee maaltu ta'e jennaan callise qabsoon Oromoo akkam erga gaafa jarri Jawar Mahammad hidhaadhaa bahanuutti callifame. Sooshaal miidiyaa irratti aktiivistoonnis waan tokko wayii hin jiru. Marii biyyaalessaa kan jedhames hafe akkamumatti zim jedhameetuma callifame maalime akkasin koomentii jalatti maaltu argame warri waan kana yaada sammuu keessanii fuuchuuf Jawar Mahammad maal gatii ta'eef callise jettanii yaaddu yaada keessan alas hin dubbattanii kaatan dhumarra waan inni calliseef waan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru ani immoo waan mataa kootii isiniif ka'a dura koomentii irratti naa barreessaa Jawar Mahammad maaliif callise Oromiyaan haguma durii jeequmsa hamaa keessa jirti immoo maal gatii ta'eef callise waa tokko isinitti immoo dhibbaan dhibbatti Jawar Mahammad yeroo kana dubbatus dubbachuu dhiisus bu'aan inni buusus dhibbaan inni gochuu danda'us hin jiru jedha namni baay'ee no Jawar dubbachuu dhiisuunsaa dhibbaan dhibbatti qabsoo Oromoo dhibbaan dhibbatti gargaaree jira maali duraan duras Jawar Mahammad kan inni qabsaa'aa fi ture Oromoon akka abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatuu fi gaafiin Oromoo dhibbaan dhibbatti ofiin of bulchuu kan jedhu har'a woboodhaan Oromoodhaan buluu jalqabdee jirti Oromiyaan abbaa biyyummaa ofii seeraan mirkaneeffachuu dhabus ofiin of bulchaa jira eenyu bulchaara Jawaartu bulchaara Marroo bulchaara Baqqalaa bulchaara waan ta'eef gabbahee dubbatus wanti inni amma yeroo kana mootummaan jiraatee Oromiyaa bulchaaru jiraannaan ummatatti kakkaasuudhaaf wanti inni barreessu hin jiru wanti inni dubbatu hin jiru Jawar Mahammad qabsoo ajaa'ibaa keessa jira isin hin barre malee maaltu deemaaraa Jawar maaliif hin bitamee Jawar maal ta'eeti maaloodha jettanii yaaddoo hamaa keessa galtanii akkasin yaaddannu nan beeku Jawar yoomuu bitamuu miti biteeyyuu gurguruu hin danda'anne warratti Oromiyaa kana dhiisi harkaan ta'ee tolchuudhumaan tokko bar warra akka maangoorra jirra jettee yaacaatu kan amma Lammaa Magarsaatis Maraaraa Guddinaa Baqqalaa Garbaa hundinuu Girmaa Guutamaallee biyya galee jira jechuudha waan ajaa'ibaati wanti namatti tolu Oromoon abdii guddaa wayii qaba Oromoo gammadii dhugaan siin jedha gammachuu guddaa sitti dhagaamuu qaba waan bilisummaa yeroo dhiyootti fuuldura kee jiruuf an sitti hima jechuudha wanti sitti himu takkaa soban ta'u an waliyyii ta'eetu hin taane dhugaa jirtu qofittiin sitti himu bilisoomuuf jirta kalaas abshir waan dhiyootti yeroo dhiyootti waan waggaa meeqa qabsoofteef amma argachuurra jirta haammataa jirta jechuudha waan facaafatti haammachuu jalqabdeetta bilisummaadhaaf ilmaan kan kee itti dhiiga lolaasifte waa meeqa goote amma garuu dhugaan sitti hima irra deddeebi'ee dhugaan sitti hima dhagahime an dhugaan sitti hima dhagahime Oromoon ammas waan barbaadu haammachuuf yeroo xiqqootii tafe amma Jawar Mahammad siyaasa biraatiin gabba'uun qabu jechuudha waan irra jiramu afii baabaa jennee isinitti himnu isin Jawar Mahammad akkuma duriitti qabsoo Oromoo irra jira jedhaa jabeessaa galatooma.